ሰራተኛ ሳተው መንግስት ሰራተኛ ሳተው ሊስትሮ ጠራጊ ሳተው ቆራን ፈላጡ ሳተው ዋንትኒ እን ኦጀቱ ከሰተ አቲ አባ መናከቲ ኒቦን ታታናን ኒኮር ታታናን ኒጀጀቤስ ታታናን ዋንኒ ኦጀቱ ቲንቃን ወፍቱታ Hashama argafuuni ordoftoonni koo nagaa waaqayyo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu isiniin jedhaan nagaa obboleettiin keessanii isinillee nagaa guddaa qabaadha lafa jirtanitti isiniin jecha arra gorsa bareedduu akka dammaa kan mi'aawu nama hundumayyuu ifayyada jedhee kana yaadu ofii kooti baay'ee tokko jechuudha kan itti gammade tokko isiniif fideetiin dhufee jira. Kanaafuu obboloonni koo keessumaa obboloonni shamarranii seeraan dhaggeeffadha akkasuma immoo obboloonni dhiiraa kan viidiyoo kana dhaggeeffatanii jaalallee keessan yookiis immoo haadha manaa keessaniif sheer gochuu hin dagatinaadha. Maaliif jireenyi gaa'ilaa biyya lafaa kanarratti kan isa caalee hin jiru jechuudha waan hundumaadha. Gaa'ila jechuun kan keessaa biyyi tokko uumamuu danda'udha kan biyya ijaaru kan biyya diigullee gaa'ila keessaa ba'a jechuudha. Kanaafuu keessumaa nuti shamarranii ilaalchi keenya maal akka ta'e yeroo hedduu as keessa barbaanne of argachuuti dandeenya. Viidiyoon kun isin gargaara waan ta'eef irraa dhaggeeffadha. Sababni isaayyuu nama jireenyicha jiraatee jireenyicha keessaa namaaf qoodu gaafa irraa baratanii inni kun waan dhugaadha jechuudha. Maaliif nuti gaafa wal gorsinu akkasumatti alaala ilaallee waan nutti fakkaatu wanta nuuf hubatamedha. Garuu inni keessa seenanii jireenyicha jiraatanii namaaf qoodanii nama fayyadasan hin jedha. Akkasuma immoo aaraa kan gara chaanaalii kanaa dhuftanii noora baga nagaan dhuftanii sabskiraayib gochuudhaani gara maatii keenyatti dabalama jecha jalqabaa kaatanii amma hammatti kan na wajjin turtanii guddaa isaa galatoomaa kan ganaa dhuftanii illee na jajjabeessuuf jirtanii guddaa galatoomaa isiniin jechaati gara viidiyoo keenyatti darbinaa gorsa gaariidha hamma dhumatti dhaggeeffadhaadha. Hiriyoota keessaniif illee sheer godhaa yoo isinitti tole isiniin jedha yaada qabdan illee barreessa. Taatee asna dhaggeeffadhu jechuudha. Dhiironni immoo sheer koppiliingi godha. Ani kan isiniin jedhu warri shamaraa. Ani dhiira ayfoonii naan binnetti neerumu. Ani dhiira makiinaa hin qabnetti neerumu. Ani dhiira warqii giraamaa mana naan binnetti neerumu. Ani dhiira mana hin qabnetti neerumu. Kan jettu ati meeshaadha moo kan inni birriidhaan si bitatu ati yoo ilmoo namaati. Warqiin kun jaalala fiduu hin danda'u. Makiinan jaalala fiduu hin danda'u. Warqiin jaalala fiduu hin danda'u. Ayfooniin jaalala fiduu hin danda'u. Garuu jaalalti kana hundumayyuu fiduu ni danda'a. Jaalalti yoo jiraate ayfoonis ni fiddaa, warqiis ni fiddaa, manas ni ijaartaa, makiinas ni bittaa jechuudha. Garuu immoo ayfoonii sii bitee, warqii sii bitee, mana sii bitee garuu jaalalti yoo hin jiraanne maal sii godhame natti mi'aas na dhaggeeffadhu. Ati meeshaadha kan inni birriidhaan si bitatu. Jaalalti koo maalatino birriin barbaachisu bara. Birrii hojjettee fidda waan ta'eef jaalalti dhugaan si'i qofaa kee barbaachisa. Nama jaalattu tokko ofii kee dabarsii kenni bakka hallaqa. Ofii kee dabarsii kenni jechuudha. Ati meeshaadhaa si bitatamoo? Ati meeshaadhaa kan inni si bitu, kan inni ayfoonidhaan si bitu, kan inni warqiin si bitu. Ati meeshaadhaa garuu warqiin suni jaalala kee, jaalala inni siif qabu ibsuu danda'a. Ayfoon inni si bitu jaalala inni siif qabu ibsuu danda'a. Manni keessa jiraatan jaalala inni siif qabu ibsuu danda'a. Garuu wannoonni kun hunduu jaalala fiduu hin danda'an. Si galee? Kun hunduu jaalala fiduu hin danda'an. Jaalalti garuu kana hunda fiduu danda'a. Wanti isin beekuu qabdan. Lalaal asna dhaggeeffadha. Jaalalli yoo jiraate waliigalteen jiraate jechuudha. Iyyeessa uumaan qabniyyuu yoo jaalatte hojii isaa keessatti jabeessin qansiraa isaa hojjetu yeqaan sarraatanya isaa ta'u mangis sarraatanya isaa ta'u listiroo xaraagis isaa ta'u qoraan falaxuu isaa ta'u wanti inni hojjetu keessatti ati abbaa manaa keetiin ni boonta taanaan ni koorta taanaan ni jajjabeessita taanaan waan inni hojjetutti hin qaanoftu taanaan jabaadhu har'a gadi jechuun keenya boru hol jennee deemnaa jettee waan hojjetutti qaana'uu baannaan
abbaan manaa kee yoo kan liistiroo xaragu ta'e boru iddoo guddaa qaqqabee waa guddaa hojjechuu danda'a. Maal barbaada? Jabina kee barbaada. Kabajaati kennituuf barbaada. Bukkee isaa akka dhaabbattu barbaada. Ati bichaan jaaladhu, ati bichaan kabaji. Namoonni biraa yoo jibban, hojii isaatiin yoo tuffatan, maal isaatiin yoo tuffatan inni gurraan qabu jechuudha. Si'iif si'i qofa jechuudha. Jaalala ati qabduu fi kabaja ati bootaa kennituuf argannaan dhiirti waa biraan barbaadu jechuudha. Garuu ati ayfoonii naa bittu malee neemu. Warqii ammana naa bitte malee hin ta'u. Makiinaa yoo qabaatte malee sitti neerumu. Kuni hunduu jaalala miti bara. Yoo inni har'a ayfoonii liqeeffatee isa ta'u qixxeeffatee sii bite borummoo tokko dhufee ergaati ayfooniidhaan malee isaaf bitamuu didde jaalala isaan qabaanne ati jaalala ayfoonii malee tokkommoo boru dhufee makiinaa bitee yoo si kenne immoo isa ayfoonii si bite sana dhiiftetu isa makiinaa si bitu sana faana deemta. Dhageessee miti? Tole jedhee makiinaa keessan bultu sila halkanii inni makiinaa si bite sun immoo otoo jiru tokkommoo dhufee ani mana isa fooqiin sitti kenna si ijaara jedhee si kenna isa makiinaa si bite sana gattee deemtetu isa immoo fooqii sitti ijaare sana bira deemta jechuudha. Ati meeshaadhaa kan bitamtu. Ati meeshaadhaa kan hundumtuu ayfoonii warqii carqii makiinaadhaan kan si bitu. Dhiira kamiyyoo jaalatte jaalala dhugaa jaaladhu. Waan inni hojjetu keessatti jabeessi nama boruuf yaadu haa ta'u kaayyoo haa qabaatu. Kanarraa kan hafe garuu isa kaan hundumaa isaa sirreessuu danda'a jechuudha. Inni kaan gaafa jaalalaan qabde hunduma isaatu karaa ati ittiin bahe jetteen ba'a jechuudha. Dhiironni jechuudha. Dhiironni jaalala dhugaa siif qabu taanan jaalala dhugaa isaaniif qabda taanan kabaja isaaniif qabda taanan hojii isaanii keessatti isaan jabeessita taanan karaa ati deemi jetteen ammuma akka isaa maa irratti ol bahee itti siif ba'a jechuudha. Dhiirri maaliif jaalala dhugaa amanamummaa isaaf taamaanyii ta'e jechuudha. Isaaf taamaanyii ta'e hojii isaa keessatti jabeessi. Waan obboleessa kee irratti dubarri biraa yoo hojjette hin bareenye dhiira biraa irratti gochuuf hin yaadin. Si galamti obboleessa keetiin otoo shamarri biraa ayfoonii naa bittu malee sitti neerumu jettanii kiskismii obboleessa kiyya hin jaalatin isheen kun boruu siin taatu ayfoonii kan maalitti goote ati immoo ofii keetii maal barbaada dhiira ayfoonii naa binne hin barbaadu keera inshaallah waan obboleessa kee irratti akka hin jaalanne dhiirota biraa irratti hin yaadin dingaa iraas. Warqii ammana naa bitte malee hin ta'u makiinaa yoo qabaatte malee sitti neerumu kuni hunduu jaalala miti bara. Yoo inni har'a ayfoonii liqeeffatee isa ta'u qixxeeffatee sii bite borummoo tokko dhufee ergaati ayfooniidhaan malee isaaf bitamuu didde jaalala isaan qabaanne ati jaalala ayfoonii malee tokkommoo boru dhufee bultu sila halkanii inni makiinaa sii bite sun immoo otoo jiru tokkommoo dhufee ani mana isa fooqiin sitti kenna si ijaara jedhee si kenna isa makiinaa sii bite sana gattee deemtetu isa immoo fooqii sitti ijaare sana bira deemta jechuudha. Ati meeshaadhaa kan bitamtu. Ati meeshaadhaa kan hundumtuu ayfoonii warqii carqii makiinaadhaan kan si bitu. Dhiira kamiyyoo jaalatte jaalala dhugaa jaaladhu. Waan inni hojjetu keessatti jabeessi nama boruuf yaadu haa ta'u kaayyoo haa qabaatu. Kanarraa kan hafe garuu isa kaan hundumaa isaa sirreessuu danda'a jechuudha. Inni kaan gaafa jaalalaan qabde hunduma isaatu karaa ati ittiin bahe jetteen ba'a jechuudha. Dhiironni jechuudha. Dhiironni jaalala dhugaa siif qabu taanan jaalala dhugaa isaaniif qabda taanan kabaja isaaniif qabda taanan hojii isaanii keessatti isaan jabeessita taanan karaa ati deemi jetteen ammuma akka isaa maa irratti ol bahee itti siif ba'a jechuudha. Dhiirri maaliif jaalala dhugaa amanamummaa isaaf taamaanyii ta'e jechuudha. Egaa obboloota koo waan hedduu natti toleefini isinii fidee dhufe isiniin jedha isinillee akka irraa barattanii abdiin qaba isiniin jedha viidiyoo kana jaalatta sheer laayik godha isiniin jedha galatoomaa amma viidiyoo biraatiin deebinee walitti dhufnutti nagaan naa turaa yaada qabaattan immoo koomentii jala kaasanii.